finfinnee nama buusii waa qarabbi. Sirraa hin kaasa kaleessa raggaxaa ol ta'ee si qusachaa jira si argaan jira. Buusiin fida garaa isaanii haasa'anii arrabsanii ol arrabsan ol arrabsitu baasi. Mucaa arrabsaa amma mucaa gadi galabbata. Ol dhiisaatinis. Jara eenyu baatas ture dura joo? Jara maal ta'e hojjedha? warri nu sodaatanis hin jiru. Ture maati? Warri nu sodaatanis hin jiru barzaaki. Jarri reefu asirraa. Fakkaate nan dubbadhaa wanna natti fakkaanne immoo dubbadhu. Abdii ati gajabaa tortora waan inni jedhee argitaa? Dubbadhu abdii boqochii arrabsi jennaani na ukkaamsa dhufee nu kophaan jira adda mana keessa jedhe sistariin ga'een galtee maa istoorii maaliif viidiyoo hojjetta dhuguma galtee waan ati. Sistarii xiyyaa miti hin jaalallee xiyyaa hinkoosin jaalala. Ol bahee arrabse mucaa jimmaa yeroo ta'anii nama guddaadha nama guddaa kabajaa ishii siraa ta'u godha nama xiqqoo miti yookiin. Laa ati maalitti beeyda safu? Ati maalitti beeyda akka ishii hin beeytai? Maal ta'e kanaan beekne? Biyyi maal ta'e maa wal beeka hundumtu? Akkamitti illaa biyya qofa kophaan jiru ajjetu maal sodaattus inni siira irra raafattus lamaanuu Akkamitti dubartii arrabsa kuni bar dubartiidha. Surree baranis nan diradha qabattoos nan hidhadha. Niitii isaa wajjinuu amma niitiin kaarotii fi kiyaaraan yoo ija surree hidhatee qabattoo diratee rifeensa ciraaroo isaa ofirratti wantoo godhee achi booda dhiiruma fakkaattu kophii uummata girrisa abdiin kun bar tasaafarii sumaaleeti bar nambar waan sumaalee nafxanyaan wantoo barandaa irratti ulfooftee fiddee arsii keessatti gatte. Utaani kun nameenya isaa awwaalanii tobbaatii isaa guddisan niitii isaa waliin nuti jamar nama kunan ani kana nama jedheen arrabsaa? Maali lolli demoo? Maatiin keenya dur lafa qotaa irratti daboo kadhatu ture. Aadaa maatiin keenya lafa qotaa irratti daboo kadhatan san nuti irratti daboo kadhachuu galla. Jalaa yaada walitti paakkisti asii asii qotaa arrabsati. Jaa garaa nagaa. Aadatti kiyyee suuraa kee jijjiiru dur hodoo suuraa kee Aadatti kiyyee suuraa adda jijjiiriti singal jazakki. Maalo garaa Naam jettanii zakkiidha zakkiin tuti. Kootu magartuu kootu seeni wala singal jira. Ada onnee kootu. Suuraa cee gadi bu'iitii buufadhuu koottan singal jaafshee. Koottu sibichaa garaa nagaa qaleesseessa kutte qoli. Okkaasitti waraana natti raggatuu qabdan malee kan dhukkirraa kaasu qabdani. Rabbi dhabama ishee godhu tiiktookii kanarraati budittii kana budaan zarimmaan zarii ishee budaa. Zarii bira naqina hanchiisuma qofa arrabsi. Maa dhukkirraan kaasa malee walumaa. Zariyaan baattu bakka bitamtuudhuma isaati miti zariyaan kan duuba deemtee dhugaatii dhoksitu wantoota Dubaayii keessa harroota saroota jechuudha maddi qaalota dhiiga namaa guyyaa irraa guyyaatti ittiin daldalachaa harroota kana. Nyaatisi nama miidiyaa kanarratti keessi afaan banti akkatti garaan kana gubatu bari. Otoon bakkee jira jechuudha rakkati dhiibii isaa tirree sarreen tigasitiisi waan fida garaa keetii baafadhuu muyitisi qabadda. Otoonani bakkee rajji atee wayyaan sirraa bita ajeelacha qunxurroo bashatti naqeen baasila wayyaan. Oromoon famiyyaa isa taasisaa. Oromoon famiyyaa. Ofeen bu'aan sun bifa nyaata. Maa go'a. Maa cabaxxara ganaan guddanne yoo yaadu immoo. Bifa nyaata. Sin kolfaa sin geeramti kolfaa. Dhugaa rabbi. Kuni amma qaamnee gurra isaa micciirree qabnee biyya galchinee harree binnaa fi udduu harree arraabaa harree muka. Biyya jaanii akka hayyaafsiin
tokko argitanii sin. Abbaa dhiirummaan qaba waan ta'eef maal godhuree harreedhumaa hudduudhumaa harree arraabaa adeeman malee kunneen amma faayidaan qaba. Kana machaa kililuu ciidhatti ta'e. Mukeeyyan irratti kulaasee bar. Galaan mana galaanitti mukeeyyoon irraa argite jettis. Suni dhiirummaan qabne kan mukeeyyan itti mamicayyoon takka halkan tokkittiitti nama shaniin darbanii na dadhabannaan jedhu. Otoo birrii harree argatee hin fu'ata wanta akkasiin beeku. Kanii as keessa dhufee naanii kan namaatti irra kanarra itti mi'aanaan. Kan namaatti irra kanarra itti mi'aanaan. Sappoorti gochuu dandeenya. Nama sappoorti gochuuf gabbaatee namuma amma ol baatee asirratti namni kun adeemsi isaa sirriidha yoo jettu qulqullummaa kee ofii beekteeti baakgiraawundii kee beekte. Sigalee amma namni waa irra jiru tokko ol bahee mooraalii ittiin nama san deeggaruus hin qabu namoota waa fuudhanillee mooraalii ittiin irraa itti dubbatus hin qabu. Rakkoon san beektaa biyya kana keessatti haala hojii biyya kanaa anis atis ni beekta. Anas haa ta'uu sis haa ta'uu rakkoon garaagaraa nu mudata yoo jennu rakkoo mallaqaan ol qabate haa ta'uu rakkoo hojmaatana fakkeenyaan amma kaampaanii mataa kiyyatti viizaa dalaysiisaa. Viizaa dalaysiisu kana keessatti nama tokko mallaqa irraa fuudhaa viizaan isaa sun riijekti ta'a. Gaafa riijekti ta'u Nuraddiin Baabaa mallaqa na nyaatee jira viizaan kiyya akkamiin riijekti ta'e jedhee namichi sun paablik irratti bahee maqaa na balleessuuf deemuu danda'a. Garuu immoo namni as keessa jiru sababni isaa kana viizaan kee immigireeshinii riijekti godhee jira. Nuraddiin garuu piroosasii godhee jira. Ati garuu hubachuu kan qabdu kana jedhanii gaafa itti himan andarristaandi godhe. Okay? Visa rejecti ta'ee jechuun namicha san visa hin hojjetamuuf jechuun namoota hedduu wanni akkana warri waan kana beektan ni beektan jedhee yaada. Siigalee hojii irratti mallaqaan ol qabatee rakkoolee garaagaraatiin ol qabatee rakkoo dhalatu hunda kallattii furmaata kaa'uun ni danda'ama ilaaf ilaame. Haa ta'uuti garuu osoo waliin hubatin walitti aaruudhaan miira keessa seenuudhaan paablik irratti baanii maqaa wal balleessuun gaarii miti. Imeejii biyya kanaatiifis akkasuma immoo imeejii baasii biyya kana keessa jiruufis maqaa wal balleessuu caalaa walii hubatanii wal gaafatanii kallattii furmaata walii kaa'utu caalaa. Adeemsi keenya inni guddaan tokkoffaa imbaasii waan gaarii gaafa hojjete itti dhayitee waan san yoo ummataaf ifa goote ummanni sirraa barate. Haa ta'uuti garuu waan tokko yoo hubannoo hin qabaatin osoo hubannoo hin qabaatin rakkoo garaagaraati jettee gabbaatee gaafa dubbattu dubbiin sun sitti naanna'uu danda'a. Waan dubbannu keessatti identify godhaa adeemu. Rakkoon qabu dhimmi amma mubaarakii waan baay'ee wal nama lolchiisu wal mormisiisu miti. Tokkoffaa mubaarak maal rakkoo biyya kana keessa jiru hattuu biyya kana keessa jiru balleessuu barbaadda haqa namaa deebisuu barbaadda maarree haqa namaa deebisu tokkoffaa haqa isaanii laalaa jirra innuu akka dura deemaa jiru san deemaa jiru. Dhugaa isiniin jedha appreciate godhaa. Hanga tokko mee isinumtuu hubadha. Jarana suuraa kana nama kana dubbisee jira kunoo sagaleen na bira jira ammallee itti bilbilaa'oon irraa kaase yoon kaasin immoo dhageeffadha suuraa isaa kana maxxansu moo maxxansi jedhaniin warri koomantiin amma asirratti suuraa nama ho'iifannee maxxansinuu odoo jette opportunitiin isaan qaban maali beekta maxxansii malee maxxansiin ka jedhu hin jiru laalaa lafarratti ka jedhu hin jiru abadan. Kanaaf wal haa hubannu kaayyoon keenya inni guddaan namoonni nagaan wajjin jiraachuu namuu jireenya ofii jiraata. Yaa guddatu yaa xiqqaatu namni jireenya mataa isaan jiraanne hin jiru. Sinigalee maqaa wal kennuu fi maqaa wal balleessuun faayidaan qabu. Rakkoo dhuunfaa namni irraa qabda yoo jiraates rakkoo dhuunfaa san achi kaaya karaa nagayaati. Haqa biraa qabda taanaan haqa kee gaafadhu. Haqa biraan qabdu taanaan maqa balleessiif hin deemin. Haqa biraa qabda taanaan rakkoon qabu kootuuti kana san jedhe itti bilbilee gaafanna eenyus haa ta'u eenyu. Nama biyya kana keessa jiru. Lammaata namoota paabliikirra biyya kana keessa jiraatanii imeejii namoota balleessuuf deeman kallattiin irratti hojjetamu jira. San akkanatti haasa'uu hin barbaannu abbaan barbaade waan barbaade dubbachuu danda'a ol bahee.